Attam jirtu nagaa keessanii fayyaa kenneessanii ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo, saba Oromoo hundumti keessanii warri na hordofaa turtanii yeroodhaa fi viidiyoo dhiyeessuurraa dhaabbadheen ture. Dhaabbachuu duwwaa dhaabbachuu osoo hin ta'in hojuma mataa kootiitiin xiqqoo biizii waan ta'eefanii yeroodhaa fi hin dhufne. Garuu amma deebi'ee haala amma biyya keenya keessatti deemaa jiru maaltu deemaa jira, maal fakkaata, wal'aansoon kun maal fakkaata, attamitti deemaa jira, namni maal jedhaa, sabi keenya attamitti ilaala wanti jedhu kuni baay'ee nama yaaddessa. Yeroo baay'ee nama yaaddessa waa'een saba keenyaa kun. Sabi keenya kuni haala xaxaa keessa jira. Se tokko. Sabi keenya haala xaxaa keessa jira amma seena. Haala baay'ee hamaatti adeemaa jira. Haalli adeemaa jiru maal natti fakkaata? Yeroo dargiin jalqabaa Itoophiyaa tikdam jedhee lafaa ka'u sanaa paartileen dhaabbatanii namni haalbee walitti qarachuutti ka'ee Yaabbaan, Ma'isoon, dhaaboleen garaagaraas akkasuma haalbee walitti qarataa turanii isa booddee yeroo achi lolli dhuka'u namni akkamittiin walirratti duulee wal fixuu jalqabee inni hin qophaa'in akkamittiin akka dhume inni qophaa'e immoo akkamittiin akka baraarame. Isa tunatti jabana sanatu fuula koo dura jira. Yeroo sana yeroo ho'aa sanaa yeroo namni wal sodaatu sanaa yeroo namni walitti yaa'ee wal fixu sanaa yeroo Mangistuu Hayilamaariyaam weeraree achi ka'eedhuma nama kana matiriyyeesiidhaan gadi xaragaa ture. Yeroo sana haala yeroo sanaatu amma bilchaataa jira biyya sana keessatti. Yeroo kana keessatti yeroo sanas saba hin qophaa'intu miidhame. Ammas immoo yeroo haalli akkasii kun uumame saba hin qophaa'in kan miidhamu. Sabi hin qophaa'in kun eenyu yoo jennee sabuma Oromooti. Saba Oromootu miidhamaa jechuudha. Kanaafi dhala Oromoo kan ta'e namni Oromoo haala amma jiru kanaa suuta jedhee xiinxaluudhaan, suuta jedhee dhaggeeffachuudhaan, wanta deemaa jiru suutatti qaxxisuudhaan maaltu deemaa jira? Toolsii analysis akkamittiin scientifically ilaaluu dandeenya? Manatsarii akkamittiin ilaaluu dandeenya jechuu kooti. Eyeglassii guddaa itti keenyee magnify goonee ilaallee kam karaan nu baasu nun immoo saba Oromoo kana daandii kamirra yoo deemne nu baasa. Maaltu nu ta'a isa jedhu xiinxaluu danda'u nurra jira. Hamma dandeenyetti beekuutu nurra jira. Haala deemaa jiru kana, haala sodaachisaa kana, haala itti deemaa jiru kana ilaaluun nurra jira jechuu kooti. Amma haalli amma jiru kuni nama baay'eetti salphaatti fakkaata. Garuu yeroo inni dho'ee out of hand deemu yeroo hundumtuu furmaata dhabee inni kaan gara cuubeetti, inni kaan gara dullaatti, inni kaan gara gajaraatti, inni qawwee qabu gara qawweetti, inni kaan maatii koo protecting godhadhee gara sitti fiiguu yeroo uumamutti haala taa'anii xiinxalanii mala barbaaduudhaaf yeroon argatu namni. Kanaafitu haala kana dura deemanii xiinxaluutu barbaachisa. Maaltu dhufaa jira? Maalitti adeemaa jira? Haalli sobaa, propagaandaa sobaatiin haala kana haala deemaa jiru kana akka namni hin agarre warra godhantu jira. Maaliif interestii qabu? Afaan faajjii keessa የገበያ ግርግር ለሌባ ይመቻል ይያማር ግርግሪ ገባ ከነ keessa waa butachuu warra barbaadantu jira. Taayitaa butachuu warra barbaadan, maallaqa butachuu warra barbaadan. Hin butanneedhanii butamuunis immoo akka jiru warra hin beekne fa'itu jira. Uummati keenya gara sana akka inni ilaalu, gara isaa girgirrii kana
habarchaachaa kana ilaalee wal'aansoo isaa isa dhugaarraa gara booddeetti akka inni deebi'u. Akka inni afanfaajjii keessa lixu. Akka inni wal'aansoo inni dhugaan isa kame. Secca'ee diigee paakii godhee paakeejii sana keessa jiru ilaalee ilaala. Wal'aansoo inni dhugaa kana isa afanfaajjii propagaandaa kana dhiisaa. Garanatti deebi'ee kan nu baasu kana jedhee taa'ee xiinxaluu danda'utu irra jira sadi keenya. Kanani xinnoo ishee tuttuquu barbaadeera. Har'a yeroo miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti hundumtuu iyyu kana warri diinota keenyaan warri nu jennu ijoolleen nafxanyaa ijoolleen minilikii maalitti jiru? Maal fa'itti jiru? Maal fa'a hojjetaa jiru? Akkamittiinitu nuun konfiyuuzii nu gochuu danda'u? Akkamittiinitu nama nu keessaa qabatanii nurratti hojjetaa jiru? Eenyu fa'i kan isaan ofitti qabachuu danda'anii? Eenyu fa'i kan isaan saba keenyatti akka ergamaa akka afa qalaaxee godhanii nutti erganii ittiin nu joonjessaa jiranii? Eenyu fa'itu joonjee gama sana dhaabataa jira? Eenyu watu immoo karaa walakkaa dhaabatee immoo amuummataa jira? Eenyu fa'itu immoo dhaqee kun nu baasu kanan nu baasa jedhee lolachuu jalqabee jira. Isa kana seecaanii ilaaluu danda'utu nurra jira. Kanaaf yoo kana seecaanii barree nuufi karaa nuu ibsaa jechuudha. Ilaa inni kun kana pigeon hole goona. Ilaa inni kun kana barbaada achi keessa keenya. Achi deebinee immoo gosa tokko immoo fuune isa immoo fuunee harcaannee seecaanee isas immoo pigeon hole goona iddoo tokko keessa keenya. Paakeejii barbaadnaaf warra kanaaf. Kana booddeedhatu isa achi keessaa fuunee analaayizii gochuun nu rakkisu jechuudha. Yoo hundumaa walitti borcinee isa kamtu isa kamiitu wal nu jalaadhaa. Kanaaf ani har'a adaraa obbolaa koo akkasiin dhaggeeffattan kan hin barbaadu maalitti jirra? Attamitti kana jalaa baana? Maal barbaachisa si jiru? Amaara mee dhaggeeffadhaa suuta jedhaati hin jarjarinaa, hin arrabsinaa, ittiin aarinaa, hin lolinaa. Mee suuta jedhaati amaarri wanti inni jedhuu fi Oromoo maqaadhaaf Oromoo maqaadhaaf dhiifama naa godhaa. Namatu natti dawwala. Jarana natti hin dawwalinaa please. Natti hin dawwalinaa. Booddee naa bilbiltuuti. Booddee naa bilbiltuu natti hin bilbilinaa amma. Amaara kana akka itti ilaallutu nama dhiba. Warra Habashaa kana akka itti ilaallu. Confusionii baay'eetu jira. Numa gidduu jechuu kooti. Oromoo kan gidduu. Har'a warri Amaaraa mootummaa irratti waan duulan fakkaatu. Mootummaa Abiy kana irratti. Dhugaadha. Maal ta'anii irratti duulu? Mootummaan Abiy warra bilisummaadhaaf lolu irratti waraana federaalaa bobbaasee lafarraa duguugaa jira. Warra bilisummaaf lolu warra ilmaan Habashaa dura dhaabachuuf ka'ee lolaafii jira. Maal ta'aniiti? Mootummaan Abiy pozishinii gugurdaa biyya sana keessatti ilmaan Habashaa akka isaan dhuunfatan gochaa jira. Ilmaan Habashaa baankii kan oonii godhan, birookirasii keessa kan birookirasii kana kan raanii godhan, kan maneejii godhan ilmaan Habashaati. Maal ta'anii irratti duulu? Dhuguma Oromoon kana amanuutu irra jira? Dhuguma irratti duulaa jiru ilmaan Habashaa? Isinitti fakkaata? Har'a waan artikilii xinnoo facaaftu tokkon arge. Daawit Walda Gorgistu tsaafee katabee gadhiise kan jedhu. Doktor Abiy karaarraa ceeraa jedheetu waayinii godha. Dallansuusaa agarsiisa. Dhugaadhaa kun? So, ilmaan Amaaraa
Abiy irratti duulaa jiru jennee gochaa amma mootummaan har'a hojjechaa jiru kana daba isaan hojjetaa jiran Oromoo irratti isaan duulaa jiran waboo irratti isaan duulaa jiran mirga Oromootiif nama dubbatu isaan irratti duulaa jiran kana akka gowwoomfamnee mootummaa sana duuba dhumannee dhaabannee afaan faajjii kanaanii taayitaa akka qabatan barbaadaa jiru. Mootummaa sanaafis immoo piroosesiin kun akka inni salphatu. Amma mootummaa sana dura yoo dhaabanne rakkinatu uumama. Karaa Oromoon ka'ee yoo kanarra hin deemtu jedhamee rakkinatu uumama. Somneetu nus balaaleffanna kan jedhu teknika akkasitti dhimma ba'aa jiru ijoolleen Habashaa. Maal jedhu kana gochuu didee sana gochuu didee. Wanti godhamaa jiru hundumtuu isaaniif godhama. Moonumentiin isaaniif dhaabataa jira. Poostiin garaagaraa isaaniif kennamaa jira. Lafi isaaniif gadhiifamaa jira. Wanta baay'ee ta'aafii jira ilmaan Habashaatiif. Inumayyuu aktivistoonni Oromoo tokko caffee Oromiyaa keessaa Amaarri iddoo argachuutu irra jira kan jedhan sadarkaa kan sanarra iyyuu ba'anii. Kana beeku isaan hin beekanii miti hin beeku. Haa ta'u malee still complain godhu. Maaliif? Akka Habashaatu raanii gochaa jira mootummaa kanaa. Habashaatu karaa booddee dhiibaa jira akka nu hin jennee akka namoonni Oromoon akka hin jenneefitu kana gochaa jiru. Kana ija keenyaan ilaalaa jirra. Itti aansinee qophii attamii gochaa jiru Amaarri. Ijoolleen Habashaadhaa qophii guddaa gochaa jiru. Tokkoffaa naanna'aa mootummaa sanatti marsanii jiru. Qoqqee qabatanii jiru mootummaa sana. Itti marsaa jiru. Itti marsanii advaayizii gochaa jiru. Karaa hundumaa karaa poolitikaa, karaa ikoonomii, karaa maaloodhaa isaantu qabatee advaayizii gochaa jiru. Tokko. Lammata'oo karaa miilitariidhaa advaayizii gochaa jiru. Karaa alaa, karaa dippiloomasii isaantu advaayizii kennaa jira. Karaa kana itti duudanii qeensatti naqatanii jiru. Kanaafi mootummaan kuni influensii jaraati jala ala jira jechuun soba dubbiiti. Kanas beekuutu nurra jira. Amaarri tokkoffaa wanti Amaarri beekan wanti importantii Oromoon beekuun irra jiru qawweenyi akka inni murteessaa ta'e beeka Amaarri. Dhaggeeffadhaa. Qawween akka inni murteessaa ta'e beeka. Amma agartaniitti yoo ta'e makiinaa gugurdaadhaan karaa Saawus Sudaanii, karaa garaagaraa, karaa Affaar, karaa maaloo kan fe'amaa jiru Finfinnee irratti rasaasa jedhe meeshaa waraanaa jedhe akka jirutti Finfinneetti lola'aa jira. Kana jiratu gashataa jira. Maaliif? Meeshaan waraanaa saba tokkoof murteessaa, mootummaa tokkoof murteessaa akka ta'e beeku. Isaani kanaan duras meeshaa nu culaalanii akka nu mo'an, akka nu kuffisan waan beekaniifitu meeshaa waraanaa ittiin qophaa'aa jiru. Baay'isanii hidhataa jiru. Amma yeroo darbee nama miliyoonii meeqa fixuu dandeenyaa jedha. Habashaanii poolitikaa isaanii geggeessu. Maal jechuudha? Lubbuu Oromoo tokko rasaasa tokkoon setelii goonaa. Baay'inaa yoo ajjeefne shookii goonee naasifne gara booddeetti deebisuu dandeenya. Akkuma Minilik. Akka Minilik, abshaalummaa Minilik, beekumsa Minilikii fi taaktikii Minilik dhimma itti baanadhanii ala baasanii haasa'aa jiru har'a. Oromoon kana hin dhaggeeffataa oolaadha. Hin dhagaa Oromoon kana hin dhagaa. Natti hin fakkaatu. Oromoon kana dhaggeeffataa jira natti hin fakkaatu. Waan isaan jechaa jiran, akka isaan itti qophaa'aa jiran. Maaliif Oromoon kana dhaggeeffataa hin jiru kan hin jedhu? Maaliif ittan isinii dhufa? Mee waa'ee Oromoo hidhachuuf hiikkachiisuu isa jedhutti deebina ga'a. Maaliif amma maal jenneerra Amaarris beekaa Oromoon hammi tokkos akka meeshaan murteessaa ta'e jireenya biyya tokkootiif, saba tokkootiif, gruppii siyaasaa tokkootiif meeshaan akka murteessaa ta'e
barreegam mee isarraa kan isarraa yoo kaane har'a Oromoon meeshaa hidhatu jennee iyyina waggaa dheeraadhaaf meeshaadha kan nu baasu jenna tokko lammata immoo walabummaadha kan nu baasu jenna meeshaa hidhachuu kanarratti attamitti aktivistoonni amma har'a filootii godhan Oromoo keessatti akkamittiin ilaalu waa'ee meeshaa hidhachuu aktivistoonni sagalee isaanii guddaa ta'e hin dhaga'amne kan meeshaan hidhachuun irra jira meeshaa hidhachuun Oromoon irra jira jedhan baay'ee isaanii sagalee isaanii baay'ee dhaga'ama maaliif miidiyaan kan inni qabame Itoophiyaanistootaan waanta ta'eef miidiyaan har'a Oromoon qaba jedhee ittiin gowwoomee jiru tokko kan inni odeessu Oromoo hiikkachiisuudhaaf hojjetaa jira. Warra Oromoo hiikkachiisuutti bobba'e kana keessaa namoota tokko tokko irratti haasa'u barbaadan. Tokko waa'ee obbo Baqqalee Garbaatan haasa'u barbaade. Obbo Baqqalee Garbaa wallaansoo Oromoo keessatti maqaa isaaniis kan nuyi dhageenye dhiyoodha. Hidhaa isaaniis kan nuyi dhageenye dhiyoodha. Yeroo jalqabanii peaceful resistance kan jedhamu philosophy Martin Luther fi Gaandiitiin inni jalqabaa ani akka Martin Lutherin gochuu barbaada kan jedhudha. Philosophy sana fudhatanii ka'uuni hin danda'amu. Namni mirga qaba philosophy barbaade fudhatee ka'uudhaan. Garuu philosophy sana geggeessuudhaa fi maal faa barbaachisa jedhu isa ilaallaga. Obbo Baqqaleeni philosophy sana fudhatee akka'u malee siyaasiyaatti kan inni seene siyaasiyaa Oromootti kan inni seene dhiyoodha. Waggaa dhiyoodha. Hidhameera. Namoonni isa caalaa hidhaman baay'eetu jira. Namoonni du'anii lubbuun isaanii itti darbe baay'ee jira. Namni miila irraa ciccite, namni isaa hir'ate, qaamni isaa hir'ate baay'eetu jira. Tokkichumaan high profile irratti ol ba'ee amma gaa seenaa Oromoo kana katabuu barbaada. Seenaa Oromoo kana rewrite gochuu barbaada. Obbo Baqqaleeni maal jedhee movementii isaa jalqabee baay'ee kan na dhibeetu warri movementii Oromoo jalqabanii jedhe. Oromoo akka inni movementii isaa akka inni kufuuf seetii godhanii jedhe. Wallaansoo qawweetiin jalqabuun jedhe balleessaa guddaa ture jedhe. Jalqabe. Meeshee kana irratti haasa'u. Washington DC'tti yeroo haasaa godhee kana jedhee jalqabe. Yeruma seetii godhanitu balleessaa godhanii jedhe. Obbo Baqqaleen wanta singalleetu jira. Namoonni kana jedhanii jalqabanii namoota Oromoo keessatti siriitikaalii warra tiyooriidhaanii baay'ee aarmidii ta'e. Barumsaan warra baay'ee aarmidii ta'e. Sacrifice isaanii wareega isaan baasanii baay'een keenya birayyuu ga'uu hin dandeenye. Maqaa isaanii warra kana seetii godhe keessaa Baaroo Tumsaa bara baraa waan nama hin raanfanne obbo Abiyyuu Galataa Mokonnon Galaan Jeneraal Taaddasa Magarsaa Barii keessumatti namootaan baay'ee dhiyootti beeku Addisuu Tolasaa fa'a. Warra dhugaadhaan walabummaatti amanaa turan. Mana tokko keessatti yeroo tokkotti Haayile Sillaaseen illee qabee warra inni hidhe. Warra barumsaanis haa ta'u high level sophistication baay'ee warra qaban warra waggaa dheeraa of dura dabarsanii ilaaluu danda'an namoota akkasiitiin jalqabe. Namoonni kuni luxury nagaadhaan argamuu isa jedhu haasaa gaggaarii babbareedaa wangeela irraa dubbifamu mana beeta kiristaanii keessatti lallaban isaanii osoo hin argama ta'e luba guddinaatu dubbata ture. Maaliif wangeela irraa kadhaadhaan jilbeenfatanii kadhachuudhaan namatti harka kennuudhaan namaa goggofuudhaan hin argama osoo ta'e luboota baay'ee qabna kan kana haasa'an.
Kanaani hin danda'amu jedhaniiti jirri kun wal'aansoo armed struggle nu baase jedhanii jalqaban. Namoota dadhaboo miti, namoota baay'ee si caalanidha jirri kun. Har'a akkasitti xiqqeessitee haasofte namoota baay'ee si caalan nama experience baay'ee qabanidha. Nama sacrifice gurguddaa kaffalee hamma lubbuutti nama baasedha. Kana akkati naa bartuun barbaade. Tokko. Lammata warriti example kennite kuni warra akka Martin Luther, warra akka Gandhi fa keessumatti Gandhiidhaaf Martin Luther qomoo isaanii galagalanii hin ciniinne cirraash. Martin Luther yoo fudhatte kan inni bobba'ee white supremacy slavery dhaabachuutu irra jira jedhee humna white irratti focus godhe. Isa irratti xiyyeeffate malee warra violence dhaanitu lolannaa yoo lolanne malee adiin kuni nun dhiisanii hamma dandeenya ofirraa rukutuutu nurra jira warra jedhee warra akka Black Panthers'idha warra akka Malcolm X'ni gadi ba'ee hin balaaleffan. Gadi ba'ee Black Panthers'ni hiikkatanii hidhamanii hin jenne Martin Luther. Qomoo isaa hin ciniinne foon isaa galagalee hin ciniinne Martin Luther King. Baqqalee situ ciniinaa jira qomoo kee galagalee. Situ nyaataa jira dhiiga kee dhugaa jirta galagaltee. Ijoollee Oromoo dabarsitee kennaa jirta obbo Baqqalee. Gaandhiini yeroo Neeruufaanii didan yeroo ijoollee Yuunivarsiitii Indiyaadhaa influensii Maa'oo Seetungiin didanii hin lolannaa negotiating goonu bourgeoisdha wajjini warra Hindi sooressa Hindi warra British wajjin colonial powers dha wajjin walii galee kana jalan jilbeenfannu rukutuutu nurra jira jarri kun nu gurguratan warra jedhe. Gaandhiin galagalee hin ciniinne isaanii. Isaan likki miti jedhee hin lolle. Isaaniin dabarsee warra Ingilizitti hin gurguranne. Ajjeesaan jedhe. Isaan hidhamanii jedhe. Isaan habadanii jedhe. Ati garuu jechaa jirta. Ati garuu actioniidhaan agarsiifte. Ijoollee maamula kutattee jireenyi harkatti badee yuunivarsiitiidhaa baatee koobalistoonii rurrukuttee dhagaa guurtee jiraattu fuutee mana hidhaatti gashite. Of ciniinte. Dhiiga keenyaatti, foon keenyaatti galagaltee. Revolution, peaceful revolution ni jedhamu warrati hero godhattee deemtu Martin Luther faan kanan goone. Ani isaaniin hin deeggaru. Maaliifitu warri Westii kuni Martin Lutherin dhaadheessu maaliif ayyaanessuuf? Maaliifi peaceful revolution ni warra bourgeois warra nama miidhan sana akka isaan taayitaarra turan godha. Akka isaan tuqaman miti. Kadhaadhaan negotiationiidhaan akkati raayitii tokko argattu godha. Maaliifitu warri Westii Ho Chi Minh faa warra American imperialism Vietnam keessaa argutee baase maaliif hin dhaadheessan isinitti fakkaata? Maaliif Mao Zedongiin long marchiidhaan dhayee Japan imperialism baase ittaanee immoo American imperialism rukutee of keessaa baase maaliif hin dhaadheessan? Maaliif Che Guevara faa hin dhaadheessan? Maaliif Castro faa hin dhaadheessan? Maaliif Mugabe faa Jomo Kenyatta faa warra biyya isaanii keessatti lolati warra akka Nkrumah faa maaliif hin dhaadheessan warri Westiidha? Because interestii warra sooressaa tuqan isaan. Interestii warra nama miidhuu, interestii nama garboonfatee sana tuqan. Kanaaf hin barbaadan isaanii. Har'a yoo agarte University warra adii kana keessatti biyya alaa kana keessatti kan isaan dhaadheessanii warra akka Martin Luther, docile, warra jilbeenfadhaa, kadhadhaa mootii keessan demonstration godhaa, harka keessan kaasina yoo sirreeban jilbeenfadhaa, harka kenna warra jedhu kan isaan. Kan isaan dhaadheessan warra akkasii jaallatu, warra akka Gandhi jaallatu, warra akka Martin Luther jaallatu. Kuni akkati beektuun barbaade. Obbo Baqqaleeni haasaa kee keessatti dheengaddaa waa'ee
warra diaspora kan haasaa turte. Ani diasporaan jira. Diasporaanii achi taa'anii nama ficcisiisuudhaa fi nama balleessuudhaa fi ijoollee isaanii barsiifatanii nama balleessuudhaa fi warra ijoollee hiyyeessaa biyya keessa itti balleessuudhaa fi jettee dubbataa turte. Obbo Baqqalee. Diasporaa keessa kan jiru warra si caalaa sacrifice baaseedha. Waggaa 2 waggaa 3 hidhamee nama bahee luxury life jiraatu miti. Diasporaa keessa kan jiru kan harki irraa cite, kan miilli caccabe, kan miilli isaa caccabee okkolu warra Geetaachoo Baayisaa fa'a. Namoota baay'ee si lakkaa'uu hin danda'a. Nama 10,000 si lakkaa'uu hin danda'a. Warra duddi cabe, warra torchi meeqa keessa darbe. Waggaa 10, waggaa 13, waggaa 14 nama hidhame. Diasporaa keessa kan jiru mee fakkeenya tokko Muktaarii Muusaa kan jedhamu waggaa 13 kan hidhame Maakalaawii fi Karchallee keessatti har'a namni addana jiru ijoollee xiqqoo ta'eetu Harargeedhaa kaasee Ambootti ilmaan Habashaa loluudhaaf qawwee qabatee nama dhaqe. Har'a diasporaa keessa jira. Inni kun gurbaan kun har'a ammallee horii buusee nama waboo gargaarudha. Ani mataan koo waggaa 10 olii hidhame. Diaspora keessa kan jiru nama si caalaa hidhame, nama si caalaa miidhame, nama wal'aansoo isaatiif rakkataa jiru, nama du'a baqatee du'a miliqee dhufedha. Nama dadhabee ofiisaatii du'a miliqee dhufedha. Sodaattu mini kan addana jiru. Sitti fakkaatiin nama addana taa'ee yaa namoonni barsiifatan jiraachuu danda'u. Namoonni waa'ee biyya isaanii dhimma hin qabne jiraachuu danda'u. Garuu nama addana jiru baay'een isaa namoota kontribiutii godhu. Siin kan hidhaadhaa baasee nuyi addana teenyee dhaabannee iyyinee demonstreeshinii goone maal jennee hidhaa keessaa si ba'a. Galata qabaachuu sirra ture. Kontribiushinii maallaqaan haa ta'u, karaa siyaasaa haa ta'u, demonstreeshiniidhaan haa ta'u. Diasporaan hamma kana rakkateeti kan inni si baase. Kanaaf kana jechuun kee baay'ee na dinqi. Nama galata dhabu taate. Nama galata hin qabne taate. Kuni qaanfachuutu sirra ture xiqqoo ishee. Kan biraani Baqqaleeni an kan naan galletu Obbo Baqqaleen OFC keessa jira. Dhaaba mararaafaa keessa jira. Dhaaba nagaadhaan geggeessinaa jedhan keessa jira. Kuni baay'ee wanti na dhibee dhaabi mararaafaa hojii Baqqaleen out of his way deemee hojjetu kana dhaabi mararaafaa responsibility itti fudhata. Dhaabi mararaafaa kana hin deeggiraa. Yoo hin deeggiru ta'e namni tokko dhaaba sana keessaa ba'ee dhaaba waboo dhaaba mataasaa danda'ee ofii isaatiin maallaqa otoo isa hin kadhatin saba isaa irratti hundaa'ee dhaaba socho'u tokko diiguudhaaf mirga qaba. Mootummaa garboonfata Habashaati wajjin walii galee dhaaba tokko diiguudhaaf mirga qaba. Ani dhaaba OFC dhaan gaafadha. Akkamittiin kana mararaafaan gadi ba'anii hin balaaleffanne akshinii Baqqaleedhaan. Egzikitiiviin isaanii tokko gadi ba'ee yeroo dhaaba kan biraa diiguu dhaqu, dhaaba kan biraa balaaleffatu, dhaaba kan biraa dabarsee gurguratu, dhaaba kan biraa dabballee isaaniitii fi waraana dhaaba kan biraa fuudhee hidhaatti galchu, maallaqatti fudhatee yeroo dabarsee gurguratu. Akkamittiinitu OFC'n cal jedhee taa'ee ilaale. Maaliif? Ani komee guddaan irraa qaba warra OFC irraa. Yookiin gadi ba'anii dubbachuu. Namichi kuni wanti nu hin barbaanne, wanti nu hin beekne hojjetaa jira. Kana indoorsiin goonu, kana sappoortiin goonu, kana harka keenya jalaa ala kun jedhanii dubbachuu qabu. Yookiin immoo akka wajjin jiranii nus immoo kana sappoortii goona jedhanii haasa'uu qabu. Kana gadi takaallaadhuma irraa hiikanii namatti gadhiisanii akka barbaadanii dhala namaa fuudhanii horiidhaan namatti gurguratanii, diinatti gurguratanii, mooraatti gashiisisanii, ficcisiisuudhaaf, qalchisiisuudhaaf inni Baqqalee faana hojjetan kuni baay'ee waan nama gaddisiisudha. Kan biraani
har'a kan inni ilaalaa jiru wal'aansoo isa durii sanatu isa yeroo waggaa 2 waggaa 3 dura ture sanatu isa turetu haaressa nam wal'aansoon kuni maaltu ture OMN kaasee miidiyaa kaadiree akka cabbii gadi naqe isaan gadi yaa'anii ijoolleen dargaggoon kaatee osoo isheen lolattu warri kuni jooyinii godhan haa ta'u gaarii hamma danda'anii muuvimentii Tigree baasee Oromoo humneessu gara Oromoo humneessutti deemu kana dafanii dura dhaabatanii moomenteemii sana cabsuu danda'an propoogaandaadhaan Jawaarii fi gurupiin Jawaarii jechuudha. Propoogaandaadhaanii cabsan. Qeerroon hammi tokko gara booddeetti akka inni deebi'u wal'aansoon kun akka inni laasha'u godhaniiru. Saksiidii godhaniiru hamma tokko. Maaliifi har'a yeroo karaa Wallaggaa, karaa Saawuziidhaa, karaa Walloo yeroo Oromoon dhumaa jiru, yeroo Harargee namni hammi kun buqqa'ee namni karaa tokko dargaggoonni ka'anii dubbatanii iddoo kan biraan akka inni cal jedhu godhameera. Kana kan godhe miidiyaa propoogaandaa Raabaadorii, Maarree warra achi irratti walitti qabamanii akka inni cabu godhaniiru. Successfully cabsaniiru. Haa cabsanii dhumarratti immoo waboo ishee sochootu sanaa Baqqaleef Jawaar responsibility fudhatanii dachaasanii mana hidhaatti gashuudhaaf yaalii guddaan godhameera. Hamma xinnoo tokko waan itti milkaa'an fakkaatu. Haa ta'u malee inni harka isaaniitii ala ba'e hin danda'amu. Mootummaa isaanii ofii keenya maneeji goona jedhaniis immoo harkaa ba'e. Mootummichis immoo akka barbaadanitti manipuleeti gochuu hin dandeenye. Innis immoo gara Habashaatti achi deeme. Gaafa inni mootummaan sun gara Habashaatti achi dhiibbachuu jalqabu warri kuni warri maallaqa fudhatee Oromoo hiiksisuudhaaf, Oromoo hiikkachiisuudhaaf, Oromoo balleessuudhaaf warri fiigaa ture kuni warri kana godhu waan godhan dhaban deemuu fi dide. Gaaffiin Oromoo ammayyuu baawunsii godha dhaqeetu girgiddaa sana tuma. Gaaffiin isaanii abbaa biyyummaa nuyi abbaa biyyaati lafa keenya gana dhiisan lafi kun kan keenya inni jedhu kuni nama kana keessaa ba'uu dide. Riverbereetti godha. Dhugaan hin du'u dhagaa ajjeesuu dadhaban. Dhugaan du'uu didi. Gaafa dhugaan du'uu diduu amma gaa bileemii waluma isaanii bileemii gochuutti kaadhu. Walii wajjin hojjetaa turan OPDO'n kuni abaluu simeeti. Somebody sime. Maqaa isaanii akka tapha namicha sana beeku. Anyway, abaluu simeetu kana godhe. Abaluu kana godhe. Gowwoomsa akkasii keessa didhan. Durii waluma wajjin hojjetaa turan hundumtuu Oromoo destroy gochuudhaaf, dismantle gochuudhaaf, waboo balleessuudhaaf, diiguudhaaf, abaa'oo diiguudhaaf hundi isaanii walii wajjin hojjetaa turan. Garuu achi as galagalaniitu Oromoon kuni gaaffii isaa sana jilbeenfachiisuudhaaf, waboo jilbeenfachiisuudhaaf, saba ka'ee noo ittiin jedhe jilbeenfachiisuu waan dadhabanii fi walii isaaniitti galagalan. Amma lolli gidduu isaanii jiru soba. Hin soba. Halkan walii bilbilu isaan. Oromoon dhuguma abalutu kana godhee jedhee ija. No. Walii bilbilu. Walii wajjin jiru hundum isaanii. Har'a maal godhan gaa? Inni sun gaafa dadhabamee jedhu amma gara alaatti gadi fiigan. Amma gara alaa kana keessaa maal kaasanii akka muuvimentiin kun rivaayivii godhu. Akka diyaaspooraan ammas deebi'ee isa durii sana. Inni kaan mootummaa kana deeggarraa, inni kaan hin deeggarru, inni kaan maaloo jeeqamsa kana mootummaa amma as keessatti waa tokko uumuudha jalqabaa jiru amma. Humna Oromoo, gaaffii Oromoo weevii sana cabsuu hin dandeenye. Maaliif wabootu jira.
utuu waboon badeera ta'e dhuguma cabsaniiru. Abifaanis hin gammadu, isaan hin gammadu, hundumtuu cabcabaa godhaa manatti galanii turan. Hin taane kun amma kan wanta hin taaneefitu hundum isaanii ala dhufanii bileemii wal gochuutti ka'anii alatti dacha'anii har'a hin agarraa namoota tokko tokko wajjin fotoo ka'uu maal hojjechuu dubbii isaanii suuta eenanii mucucaatanii nama alaa kana keessa lixuudhaaf raabaa doorii irratti gadi ba'anii gaa oo kanatti ta'e ture abalu balleesse abalu kana godhe abalu kana amma isaan kan isaan qopheessanii Oromoon kun jabaatee ol dhufee jennaanii dhiibee dhufee jennaanii Amaara kana jibbuudhaaf nafta kanyaa kana jibbuudhaaf humni waboo jabaatee dhufee jennaanii inni dhugaa walabummaa inni dhugaa sun waan dhufuu fi sodaa guddaa keessa jiru. Egaa har'a raabaa doorii irratti maaloo irratti asiifachi kan isaan fiigaa jiranii sana walabummaa isa jedhu sana urgaa walabummaa sana urgaa isa dhiigaan dhufaa jiru kana walabummaa isa dhugaa dhiyaataa jiru kana cabsuudhaaf hidhatanii kaaniloo kafalameeraaf bills are paid amma immoo marfata kan biraa walabummaa kana cabsuudhaaf naashinaalistii warra naashinaalistii kana cabsuudhaaf fiilingii naashinaalizimii kana bal'eessuudhaaf maqaa federaalizimiitiin qabatanii federaalizimiin nukkatti bal'eessuuf kotta federaalizimiin nukkatti bal'eessuuf jedhu bal'eessan isaan kan isaan itti deemaa jiran Abiifaanii akka jirutti kan isaan itti deemaa jiranii unitary governmentii bureaucracy Amaaraatiin kan geggeeffamu Habashaa humneessuutti adeemaa jiru. Sanatti deemaa jiru isaan. Isa kan isaan barbaadan. Isa kanatu ala ta'anii isa dhugoomsuu fi barbaadaa jiru warri amma addanaa alaa kabaroo rukutuu jalqaban kun. Kan isaan barbaadanii ishee sana akkamittiin dhugoomsina. Sobanii gamana dhaabatanii yoo iyyan malee dhugoomuu hin danda'u. Yookiin immoo gamana dhaabatanii iyyuudhaanii popularity waboo isa ka'aa jiru kan uummata lolachuu jalqabe kan uummata noo jedhee ka'e kana akkamittiinitu gara booddeetti deebisuu danda'u. Uummanni hin dide harka kennuu didee hidhachuu jalqabee waan isin dhiqqu Amaarri immoo isa isaan fedhii isaanii hojjetaaf hin jirtu. Exposii isaan gochuutti kaa'e gaduma baatee qawwee Oromootti Fantaallee keessa maaloo keessa Oromootti dhukaasutti kaa'e. Isa inni kuni dhaqee xiqqoo ishee isaanii fi akka isaan barbaadanitti deemaaf hin jiru. Maaliif utuu Amaarri cal jedhee Abiyyi diggiree dafanii gara suupermasii Amaaraattiin darbama ta'e namni tokko waa tokko dubbatu. Maaliif warri alaa kunis isa barbaadu isaanis isa barbaadu kanaafi cabcabaadhaan isaanis dhaqanii biyyatti galanii waa taayitaa tokko tokko argatanii jaraa wajjin jiraachuu danda'u. Kanaafitu amma gaa rakkinni guddaan achi jira. Kanaaf amma gadi yaa'aniitu amma gaa hin agartu. Ji'a 3 ji'a 4 isa taanu kana raabaa doorii irratti filoosofaayisii godhuu ijoollee dargaggoo kana konfiyuuzii godhuu waboo konfiyuuzii gochuu yaalu nama uummata waboo wajjin hiriiruuf ka'e kana cabsuudhaaf yaalu hamma danda'anii paampii godhu. Propaganda kana paampii godhu biyya keessatti eessatti qawween hin barbaachisu. Qawween maal barbaachisa? Amma Jawaari ani OPDO wayyaa kooyyuu surree kooyyuu baaseen kennaafi jechaa ture. Har'a immoo akka jedha yeroo OPDO'n akka garaasaatti deemuu yoo baatte maal godha? Har'asi teknikii garaagaraa uumaniitu uummata Oromoo hiikkachiisuudhaaf cabsuudhaaf Habashaan achi jabaataa dhufte uummanni Oromoo akka inni cabu. Har'a Habashaan hidhataa jirti uummanni Oromoo akka inni cabu. Kanarratti hojjechuu barbaadu. Habashaa kadhannaa, Habashaadhaa wajjin araaramnaa, the good thing ani ilmayyuu naa taate Habashaan. Naftanyaan naa taate. Maaliif naftanyoonni tas nagaadhaan Oromoo wajjin jiraachuu barbaadan. Oromoo wajjin cabsanii, ajjeesanii, reebanii, lafarra daa'imsiisanii akka jabana Haayile Sillaasee jabana Minilikii harree isaaniitiin xaafii manatti fe'anii fi gaabii isaaniif haandoo harree jala qabanii
akka isaanii mooraa isaanii keessatti udaan ni nagamne udaan harree faandoo harree bullukkoo gaabii isaanii of jalaa fuudhanii jala qabeetu Oromoon dhaqee alatti gata ture. Harreetu faandoo ishee wayyaa Oromoo irratti haddee fincaan irratti fincooftee udaan irratti haddeetu fuudhee dhaqee gata ture. Nafxanyaan akka inni foolii faandoo isa xaafii isaa fidde sana akka inni hin dhageenye akka inni hin fuunfanne sadarkaa sanatti deebisuu malee Amaarri taasa fudhataa jirtu. Attam taatu reega. Attam taatu warra akkas taayitaadhaaf eegee raasaa jirtan kun. Maaltu sin liqimsa? Maaltu sin liqimsa? Warri maallaqa fudhattan kun. Maallaqa fudhattanii Oromoo hiikkachiisuudhaaf East Afrikaa kana qulqulleessina jettanii warri maallaqa fudhataa beekna hunduma keessatti. Har'a immoo maallaqa fudhattanii waboo hiikkachiisuudhaaf warri fiigaa jirtan kun. Warri gororaa jirtan kun attam taatu. Habashaan hidhattee dhufteetti. Waan gaarii. Waboon immoo hin kufu, hin badus. Haqa jirutu kana. Dhugaatu jira. Lafa dhugaan jiru waaqatu jira. Lafa waaqi jiru immoo moo'icha jira. Waboon hin eeggatu. Ilmaanni Oromoo hamma danda'ametti cabsaa saamaati hidhadha. Hamma danda'a nafxanyaan borganama lafarra sin harkisuudhaaf deemaa jirti. Lafarra sin gotatuudhaaf deemaa jirti. Har'a kunoo Shawaa keessatti dhufteetu lafa fudhachuu jalqabde. Eenyuuf deemaa jirti? Finfinneetti fiigaa jirti. Oromoonis Finfinneetti fiiguu qaba. Hidhachuu qaba. Hamma funyaanitti hidhachuu qaba Oromoon. Ofirraa rukutuu qaba. Ilmaan Habashaa. Waboo jabeessuu qaba. Waboo bira dhaabachuutu nurra jira. Hamma dandeenyeen humna qabnu hafuura keenyaan waan qabnu hundumaa waboo dura dhaabachuu nurra jira. Waan qabni hundumaa waboo dura dhaabachuu nurra jira. The good thing waboon biyya abbaa isaatii keessa jira. Saba isaatiif lola. Lafa isaatiif lola. Biyya isaa gaara isaa irraa gadeessa bishaan isaa albuudaa lafa isaa keessatti lafatu isaaniin lola. Biyyatu isaaniin lola. Dhumarratti Oromootu biyya abbaa isaatiitti deebi'a. Republic of Oromiyaa dhaabbata. Ilmaanni Habashaa darsa ishee guuttee biyya abbaa keenyaa keessaa baati. Obbo Baqqaleetu wanti na dhibee na dhiisuu dide eengadda gorsa. Maal jedha? Habashootatti hin bu'inaa. Nama ormaatti hin bu'inaa. Irraan bitatinaa hoobaa kanaa gadi achumaa ta'anii isaan. Achumaa ta'anii. Meeshaa isaaniis qabatanii, maaloo isaaniis qabatanii achumaa ta'anii. Nama hin tuqinaa. Oromoon nama hin tuqne Obbo Baqqalee. Isaani kan nama tuqe. Isaantu nu balleessuuf ka'e. Isaantu lafa keenya irraa isaantu nu balleessuu nu barbadeessuudhaaf ka'e. Kanaga. Kanaafitu ilaa adaraa nurraa dhaabbadha. Warri ala kanaa washaggaashonni ala kanaa kaatanii waboo irratti duulaa jirtan. Oromoo irratti kan duulaa jirtan. Saba keenya irratti kan duulaa jirtan nurraa dhaabbadha. Waboo irratti hin duulina. Waboon isinumaaniyyuu isin boonsa. Isinumaaniyyuu isin boonsa. Waboo irratti hin duulina. Please dhaabaa. Oromoon qawwee tokko qabatee hin beeku jireenya isaa keessatti reefuu qawwee qabatee reefuudhatu walal keessatti dhukaasa bade. Reefuu birbir keessatti dhukaasa bade. Reefuu qirixxe keessatti dhukaasa bade. Reefuudhatu Boorana keessatti kunoo Gindabara keessatti dhukaasuu jalqabe. Abbaa biyyaa dhufe gaama. Abbaa biyyaatu boqool qabate. Har'a warri washaggaashonni akkasii warri jireenya isheetiif fidu warri nama gurguruudhaaf deemtu warri ayyaan laallattuuni qaaniidhaan baddi. Hin salphatti nama dura dhaabachuu dadhabdi. Hamma kana godhamutti immoo Oromoo kan jedhan kan dhugaaf dhaabatu gara booddeetti deebi'uu irra jiru. Namni ani dhugaadhaaf hin dhaabadha jedha. Oromoodhaaf hin dhaabadha kan jedhu. Hamma du'aatti kana du'aa deemuutu irra jira. Waboo jabeessuun irra jira. Bilisummaan keenya fagoo hin jiru. Hinuma bilisoomna jabaadha. Waaqayyo immoo nu wajjin jira.